Arrawannin dubbachuu barbaadu share godhi invite godhi fit. Arrawannin haasa'uu barbaadu waa'ee Hangaasaa Ahmad Ibrahim Mr. Hangaasaa kabajamoo obbo Hangaasaa fi akkasumatti waan amma deemaa jiru. Hangaasaa maaltu iyyisiisaa jira? Maali wanni nu dhibe kun maali? Rakkummaan deemaa jirtu tunoo maali oo? Maali qiyaamaan? Rakkoon Oromiyaa keessaa akka mootummaa Oromiyaa taate kana nam tokkolleen shakkii irraa hin qabu. Eenyuyyuu shakkii irraa hin qabu. Akka hogganootuma garteetiin badhaadhinaa ta'e rakkoo kan Oromiyaatti ta'ee jiru hogganoota badhaadhinaati. Kana nuu miti namayyuu beekaa Abiyyi illee ni beekaa jechuudha. Isaan illee akka rakkoo Oromiyaa ta'aniif beekan. Kun shakkii takka illee irraa hin qabu. Kana komachuu ni danda'a akka fedhe komachuu danda'a. Ammoo warruma Oromiyaa kanaatu dalagaa irra ramadee Harargee tan harka itti kannanii Harargee naanneessaa ture ammallee warruma Oromiyaa kanaatu ummatuma gartee inni badii dalagan akkana godhan ji'u kanaatu paarlamatti illee ol dabarsee jechuu Dr. Hangaasaa Mr. Hangaasaa ummatuma kanaatu paarlamatti ol dabarse. Ummanni kun maaliif vaaluu dhaban maaliif kabajaa dhaban akkaataa itti nama komatantu jira. Akkaataa itti nama komatantu jira. Amma mataan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Hangaasaa yaameeti dhiheessee waancaa dhaabee badhaasa kenneef viidiyoo jira kana hunda. Rakkoon bakka tana jirtu nuun galle. Ammaasoo rakkummaan Hangaasaan qoftiin arku. Hannitummaan inni qoftiin arku. Hannummaan Hangaasaan qoftiin arku. Kumbuleenummaan inni saaxilummaan inni nin baasa jiru kunis nu dhibee jira kunis. Saaxil sa'a 24 niin saaxilaniin. Nurraa dhaabuu qaba kanaas. Mee kunillee nagaya anta kanaa nan dhibtu. Ta kanaa mootummaa dalagu tokko komachuun mootummaa dalaguuf jiru komachuun akkuma Ameerikaa kana garrutti akkuma biyya guddatte tana keessatti akka Hangaasaa san godhata. Filamtoonni hundinuu akka Hangaasaa san godhata. Namu miseensi ganda keessaa bulchu mootummaan kun akkana godhee ummata kana maarree godhee ummanni kun gartee waa hundi itti qaalee gaazini itti qaalee maarreen itti qaalee mootummaa tana akkana godhu jira. Tiraambii akkana godhu jira. Maarree tokko kuni biyyanatti beekamaadha. Itoophiyaatti waan haara'e malee Itoophiyaa keessatti qiyaamaa fakkaata musiibaa fakkaata waan haara'e. Garuu anta ajaa'iba natti taate taniin dadhabee ol ba'e tanaami taniin dadhabee ol ba'e shanee deeggaruu. Hangaasaa marroon yaa Mr. Hangaasaa keenya please waan feete godhe amma kalee akka dhiiraatti baarlamaarraa haasofte. Baarlamaarraa akka dhiiraatti dubbatte akka dhiiraatti haasofte bakka dhiirti teesseeti Amaaranyaan xiitte. Thank you so much sangalata ammallee fuuldurallee si kabaja sii qabna guddoo kabaja sii qabna. Laal akka jirutti namuu kabaja sii qaba bakka jirtu. Garuu rakkinni guddaan tan namni tan obsinee fudhachuu hin dandeenye shanii ati deeggaruudha. Shanee Harargee keessatti hidda dhaabbachuu gakkuttee sababii shaneetti waa meeqa hojjechaa ka turtan arra deebitee hogguu marroo deeggartu. Mee afaanuma kamiin addeebitee marroo harka micciirteeti maarree goote marroon harka micciiree harka micciireeti mootummaa tana teessise. Mee mootummaa san keessi akkamin namatti aarteef personaalii tokko kan itti aarteef deebitee akkana jetta Mr. Hangaasaa. Yaa kabajamaa keenya we love you onneerraa si jaalanna
أني الراس جالا والله شنيتنا دعائي ربي تكتشاتين أكنت تهدر أبتشو غني بيخ ظلمي إسين دلي دوفي ربي اتخدنيتي قرآنا ربي اتخدني رك اتسجوني خنلال جولين هررجيتون ilmaan harargee wal gayanii abadan shanuma tana fidannu malee harargee tana finnee nu bulchitu malee ja'anii maallaqa biliyana meeqatti saspendi godhanii shanee harargee geessuu dadhaban. Siigalee yoo shanee nuti jaalannu taate malee shaneen harargee dhaquu hin dandeessu. Daayixeelleen jirtu ganaallee dhaquu hin teessu. Ammoo afaaniin harargee guutuun shanee taate waraanni bilisummaa Oromoo kanatti harargee keessa yaa'u jira jedhan afaaniin. Hijiba sun hundinuu. Shanee nuti hidda dhaabbachuu kunne ati arra ol baatee bakka rabbi siin ga'e nuuf faarsitaami shanee. Shaneen uffaarsitamee ol baatee higa goota jettee nutti faarsitee nutti hin dhaadatta. Rabbi si haatiisu. Shanee kana booda shaneen ol banatteetuma dhaabbatteetuma dirree dhiiraa dhaabbattee dubbachuu hin teessu. Saniihu ragaa fi mootummaan goote malee waa takka illee hin goone. Shaneen funyaan nama dhuriin akkuma amma dalaydu kanatti uummata Oromootiif dalagi. Uummata Harargeetiif ammallee thank you so much. Dhaabbadhuu falmii fi uummata Harargeetiif. Jimaa isaanii, rakkina isaanii, haala isaan harkaa qabu kana dhaabbadhuu paarlamaa keessa dhaabbadhuu Facebook irratti bahi kana falmi we support you 100% si waliin jirra. Rakkoo keenuti dhibbarraa dhibbatti si waliin jirra. Ammoo lamuu deebitee yoo rabbii kee sodaatte yoo rabbi nageessi haa godhu yoo rabbii kee sodaatte shaneechi taysee nutti hin faarsin. Wallahi billahi shanee nutti hin faarsin hangaasa. Yookaan ayatul kursiyyi shanee waliin si qaraana akkam. Qibla garagallee rabbiif sujuunneeti shanee waliin si qaraana. Bittim rabbi haa godhu jennee shanee. Akkasumatti laal lamuu gana ol baatee shanee nutti hin dhaadatin. Ammaan dura nuu dubbatu dhageessee waa'ee kee nama tokkollee ka maqaa kaasu dhageessee girisaa malee. Dila mootummaa Oromiyaatti iyyitu, dila abalu jettee iyyitu, dila akka feete taatu nam tokko maqaa sin kaafne. Arrammoo ol baateeti nurratti faarsite. Bineensa ummata Oromoo fixe. Bineensa ummata Islaamaa fixaa jiru. Ka Wallagga keessatti ummata Islaamaa hidda dhaamse. Ummata kana osoo ummanni dhume sun hambaa nafte teessee himattu. Nuti hin jenne kanaas miidiyaa irratti agarre. Osoo ummata kana akkana fixu jiraniitu bakka abaluu siit ta'ee jira jetta. Maal taate abbuleessa kiyya ni maraatte. Maali ni maraatte moo maal taate? Hadhugumatti namni tokkollee namni si gorsu hin jiru. Namni mataatti qabattee waa gaafattu hin jiru. Waan feete godhi. Tawaayee Oromiyaa hogganooti Oromiyaa akka feetetti amadhu. They don't care. Rasaasan leensin dhawan uummata akkasin godhan sin leenidhan. Maaliif mirga teessee dubbachaa jirta waan jiraaf falamaa jirta. Nam tokkolleen kumbuleensi hin godhu. Isaanilleen qubaa'uu sin qaban warri biyya bulchaa jiru kun. Silaa cal jettee isaanii waliin waan saammatte Itoophiyaa never change akkuma jirtu kanatti umri isii jiraachuu ta'iti malee abbaan fedhe wal qixxeessee dimokiraasii godhuu ilmi amma xaliitees hin danda'u osoo tumachii achuma taa'ee gaastirik fuudha malee qaceelchu sirreessuu hin danda'u. Irra caalaan akka Shimallis faan itti bulchaa jiran kanaa ol wanni hin hafne wanni bulchan. Takkittuma tana khalaas waan biraan barbaadin dandeessa hariifa taata waliin godhi waan isaan godhanii waliin godhi
وان إسان قد أولين قدي تا إسان وان إسان قد أولين قدي سامدو أكا إساني سني سامدو يواري فتات يوخان إراكي بيتين بيتنان ديمقراطيسا سيركا بيا أوروبا تيفي سيركا ويسترنيتين أوروميا خيسا فيديو جتة أصوتما إيجتو دقو يو سيركا متاسي فجأسا سلين غرغارو أكيخون سلين داف بؤاسين كابو درن شانين أتي عرف عرسيوتون يولي بإيزر كت رساسني إسان آرمباس وايخي هنغاسا رساسني آر إسان إمباس شاني سي أجيزورت رساسني آر إسان إمباس أكت سي جيسن أتيسني بيت أنيسني إمبيخ أكت إسان تركان في سر فرطان نفارسي تامتي دهب ما نفني لفتانا never ديسان قويا درو أول سينان نمني إسان اتتام سنسي أمتا فسادة أمتا نجس ربين جبه أمتا ربين لفتانا رقدين دابتين عجين أمتا سعادي الدمر أفر كيسة ربي وننتهين عجين أمتا غند والباسو أمتا نانو تقويه هدتي والدو أتي أمتا كان نافارسي تابك قدو سنتيسي أمتا إفيفو ربي اتخدني بيتم ربي آقودو جنة سعادي الدم يفر علماء كينيا شيكا كينيا عالم كينيا عادل كينيا ربي اتخدت شاجرا يوغو أمتا أركانير كيدان هي جامالي غران ثاني أصوبانتي لالتي خيسي إبدا دوبا نما غريخ اتعارتي جتة وان غرين سريس جتة إبدا هندي غرين إبدا فوتي منتي فنگلچين نوكانا خان سيدام harki guddaan namaa yaada kiyya kana qaba ani fi dadhabeetiin ol bahee dubbadhe kabajaa guddaa isii qabna kabajaa guddaa isinii qabna seefii ka abbutaatis nurraa dhaaba yoo rabbi sodaattan nurraa dhaaba akka feetan mootummaa keessa namaddaa